السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفوني درجتو وروني من تبرالي هرا كرادي متنجرا إيسا كدي مفتيمو نشيدا بريدو سنوجين ترتي تاسسا بودا ولي الديبنا بريدي نخيتي خبجا فلفنا دورا إسلاماتي دبرتي إسلاماتي تجاني خبرتي نخوتي بريدي نخوتي خبجا فلفنا دورا إسلاماتي دورت إسلاماتي بريدني هجابا ملتي فكينا سوم فينا شيطاناتي ربي أرسابون جتشورتي إن دنديسون قبضهم نساتي ربي أرسابون جتشورتي إن دنديسون قبضهم نساتي انت لتو بريدين نخيتي تتريقا مخي أكا إسلاماتي نور إسلاما وني بكم نوني أكا ربي فدوه جناني مالتوها بخمر بريدني ربي نور فدني مالتوها بخمر بريدني نبي نور دامني تجاني خبرتي نخوتي بريدي نخوتي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في كبجمتوتا تياشو وروني من تبراس الشمال كفوني درجتو بكم جفتني نقافر مني ربي سنبرازراتو إيقا كهر كانت ترقم من تياشو تنرقما كراد إرا ديمتنين أفي أكما سنرقتني نشيدا ولين ترتي تاسستني أما مو من تياشو سينيتنين جراس تيديوتي كيست ترقما تياشو baga gammadde baga rabbiin si gammachiise baga rabbiin firii dadhabbii keetii siif deebisee hedduu takka si gammadeetiin jira siin jedha. Egaa kaan nama waan gaarii irra hojjetu rabbiin si haa taasisu, gammachuun kan kee itti siif haa fufu, nama asii achittis waan gaarii dalagu rabbiin si haa taasisu, nama waan khayrii irra dalagu rabbiin si haa taasisu, akkasuma kan saba keetiif dhaabbattu kan amantaa keetii waliin siin buufne rabbiin siif haa taasisu siin jedha. Egaa akka waan gaarii irra dalagdee quuqama saba keetiis irra dubbattee waan gaarii itti dalagdu rabbiin siif haa godhu. Monii ta'uun qofti gahaadha miti, akkasuma monii ta'uufuu jechuudha. Isteeppi duraa kanayyuu darbuu fi aarsaa baay'ee nama kafalchiisaa sa'aatiin isaa jechuudha. Akkasuma sabiskiraayibiin kana hundaayyuu dabartee as ga'uu keetiif asii achittis akka waan jabaa irra geettu abdii guddaa sirraa qaba. Hedduu takka si gammadeetiin jira. Koongireejileeshiin siin jedheetiin jira irra deebi'ee. Akkaan suudhaan kabajamtootaa fi jallatamtoota maamilaan xiyyaashaa kan taata warroonni isin bira dhaabbattanii si qarqaartanii yeroo isin hin dandeenye liivii seenaa fi turtan akkasuma kiroomirraa fuudhaa turtan waa hedduu wal bira dhaabbattanii gaaddisa waliif taatanii wal qarqaartanii asiin geettanii akkasii milkooftu si taasistan hundi keessanuu galatoomaa dhugaa galatatu isin barbaachisa. Egaa galata namni ammaa afaanumaan galatoomaa waliin jenna jechuudha malee wanta biraa waliif gochuu hin dandeenyu waan ta'eef dhugaa hedduu takka isin galateeffadhaa galatoomaa isin jedha. Ammas xiyyaashaa wasiichittis qarqaarsa keessan isinirraa barbaaddi. Qarqaarsa keessa yoon jedhu maal seetanii viidiyoo yeroo isin gadhiiftu daawwachuu fi akkasuma laayikii gootanii koomentii yaada sirrii yoo dogoggora qabaatte bakka kana sirreeffadhu jettanii isiidhaa fi kaawun isin irratti barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma isii qofa osoo hin taane namoota hedduu nama viidiyoo gadhiifatan namni nallaalu jedhee akka namni abdii hin kutanne akka namni yeroo viidiyoo gadhiisu qalbiin isaa gammaddee yeroo lammataa viidiyoo biraa dalaguuf hamilee cimtuudhaan akka namni sun ka'u taasisuudhaa fi laazim viidiyoo namaa laaluu fi qabna, laayikii godhuu fi qabna, sheerii godhuu fi qabna, koomentii nama san qalbii gammachiisu kaa'uu fi qabna jechuudha. Hundummaan keenya yoo wal biraa dhaabbannu walaa qarqaarru afaan qofaanii miti. Yeroo hedduu afaan qofaan akkas goona inni yeroo baay'ee odeessina garuu hojiidhaan hin argisiifnu jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Yeroo hedduu dhaamamaa hundi kun bakka kamittuu namni kamuunuma dubbataa jechuudha. Liiv irratti ta'ee viidiyoo koongiraa waliin jettan keessattis yeroo hedduu yaada kana inuma dabarsanii jechuudha. Garuu hojiitti kan hiikamu hin argine, gaafa inni hiikamu immoo yoom akka ta'e hin beeku ani. Kanaafuyyuu wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Warri asiin dura wal bira dhaabbataa jirtan akkuma itti fufee ta'ee warri biraatis wal bira haa dhaabbannu. Akkasuma yuutubaroonni guguddaan
warroonni chaanaalii gurguddaa qabdan ijoollee xixiqqoo biqiltuu chaanaaliin isaanii xixiqqaa ta'ee lafaa dhufaa jiru kanneen sabiskiraayibii gootanii fi akkasuma sheerii gootanii fi chaanaala isaanii yoo beeksiftanii fi wamaa isinirraa hin bu'u jechuudha. Kanaafuu wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Wal bira dhaabbadhaa, wal qarqaaraa, wal jabeessaa, wal jaaladhaa, wal jibbaarraa fagaadhaa isiniin jedha. Xiyyaa ammas gammachuu biraa siif qaba. Dhugaa baga uffattee baga hajjabattee hedduu takka siif gammadeetiin hin jira. Ni qabaffachuun kan kee baay'ee tokko na gammachiise hedduu takka si jaaladhaa rabbiif jecha siin jedha. Hijaabni uffattee akkasuma ni qaamni kanii akiratti najaatti baatu rabbiin si haa taasisuu fitnaa duniyaa biraan dabartee akiratti ammoo kan rabbii walis hin buufne kama rabbumaaf jecha hajjabattee rabbiin si haa taasisuu rabbiin nama irra sabatu rabbiin si haa godhu siin jedha. Maashaallah hedduu takka nama gaariidha xiyyaani jabaadhu haaluma kanaan itti fufii hojiin kan kee hojii sodaa rabbii qabu dubbiin kan keessa dubbii sodaa rabbii qabu dubbatta. Kanaafuu nuuf jiraadhu hedduu takka ammallee haaluma kanaan itti fufisiin jedha. Yaanni kan kee hundinuu natti tola ani rabbiif jecha si jaaladha. Yoon isin mufachiise haasaa kiyya keessatti obboleeyyan kiyyaa na uffachaa isiniin jedha. Waan gammaana dhageeffattaniif guddaa takko naaf galatooma. Ani kan isin wajjin turtu obboleettii keessan Aishaa Umar maqaan chaanaalii kootii immoo Aishaa Oroodha. Inshallah haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaamnaa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nagana qabdanii fayyaa keessa isin jedhan hundi keessanuu baga nagaa jiraattanii baga fayyaa qabattanii isin jedha. Hadda wanti dhufee fi sallallahu alaihi wasallam guyyaan guyyaa jum'aatii rabbii aadaa muraada keessa isin haa guutu hunda keessaniyyuu rabbiin biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu biyya rahmata qabdu biyya barakaa qabdu biyya jaalala biyya tokkummaa rabbiin nuuf haa godhu jedha. Wanti dhufee fadha obboleettii biyyaa tana galateeffachuu dhufee ashee hedduu nagalatoomii ashee orootuubii nagalatoomii baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja naaf galatoomii jazaakumullah khayran sin jedha obboleettii biyya qaalii fi gaarii nama hedduu tokko si galateeffadha jazaakumullah khayran sin jedha. Mana kee dhuftee gammachuu keenya waliin qoodamuu keetii baay'ee si galateeffadha jazaakumullah khayran hundi keessanuu isin jaaladha isin kabajaa isin jedha obboleeyyan tiyya. Wanta isin dhaamu immoo waraa jajjabeessinuu wal bira haa dhaabannu viidiyoo walii haa laallu. Ati yoo laaltan jedhinaa haa ijoollee wallaahi yeroo qabutti hunda keessanii isin ilaala. Keessatti guyyaa hadhaa guyyaa jum'aa kanatti qoomgettan aramni azuuma jettee jarri azuuma yookiin ka jarri fira waan ta'e wal gaansan isa sani kaayaa isiniin jira obboleeyyan tiyyaa jireenya biyya ormaatu xiqqoo biiziin godhe malee gaafa biyyatti illee galleenu sababaa wanta hin dhabnu walumaa galatti rabbiin sababa kana hunda jalaa yoo nu baasee warra wal guddisu warra wal jabeessu rabbiin haa taasisu warra wal bira dhaabatu rabbiin haa godhu isiniin jedha. Goraa jajjabeessinuu hima saalfadhallee goraa jajjabeessinuu kana sila rabbiin nu haa laaffisu isinittis akkanatti jabaattus akka isin jabaattu keessatti jireenya biyya ormaa keessa waan jiruuf ni beekaa obboleeyyan tiyya. Garuu ka afaan kun hima jedha maal goona reemee walumaa gaba dandeenye wal bira haa dhaabannu isiniin jedha. Inshaallah waliin qubatinaa walittiin aarinaa isiniin jedha. Haala jireenya namaati malee nama wal jajjabeessu yaada nama guddina yaada wanti isin dhaamu bicha walittiin hin haafna ijoollee. Seenaa bareedduu wayii isinii hima inshaallah guyyaa tokko yoo rabbiin haa laaffisee seenaa hin hafaa irraa seenaa nama tokko yoo gargaarre maal akka argannu nama tokko immoo yoo itti cakkanuu baanne haala amala isaa san irratti obsineef maal akka argannu seenaa babbareedduu seenaa ijatiyaan argamu isiniif hima inshaallah ni jenna yoo rabbi jedhe. Akkasuma gorsa babbareedduu qalbii namaa jiiftu yoo anis itti fayyadamuu baadhee isin fayyaddi jedhe yaada isiniif fida obboleeyyan kiyyaa isiniin jedha. Yoo isin jabeessitanii na bira dhaabattanii laayikii sheerii koomentii babbareedduu teessannaa barreessinaan inshaallah gaafa tokko dhufuun kiyya hin hafu isiniin jedha.
anti yashoodha yoo natti aartaniif dhiifamanaa godha warri gaafii barbaadan gaafii ni gaafachuu barbaadan komentii jalannaa barreessaa ani isinii deebisuuf qophiidha isiniin jedha gaafii garagaraa gaafachuu barbaadanii tiyaan tuni jimmamoo arsimoo wallaggamoo oromiyaa guutumoo eessatti dhalatee eessa guddatte laata wanta akkasiillee yaada keessa yoo keessa jiraate komentii jalannaa barreessaa yoo isin nama baay'ee taatanii na gaafattan anillee guyyaa tokko isinumaaf jecha bakka biizii kana kata'e kana dhaabee jecha dama biizii jiru dhufee gaafii keessa isinii deebisa akka isinillee gaafii nama hedduu gaafii gaafachuu barbaada namni odoo biyya ofiituu ta'uu gosa ofii wal gaafachuun aadaa oromoo keessa jira naannoo ofii abbaa ofii akaakayyuu abaabayyuu ofii himachuun jechaadha bakka dhalate sanirraa kaasee abbaa irraa dhalate irraa kaasee bakka itti dhalate bakka dhaloota isaa bakka itti guddate himachuun isaa laazima maaliif akkasuma seenaa garagaraa mudannoo garagaraa namni ilmi namaa mudannoo qaba mudannoo yookaan barumsa irraa baratan qaba mudannoo yookaan mootu namni mudannoo sanii yoo dhageeffate itti hubatee itti fayyadamuu faa qaba wanta garagaraatu jira gaafiilee wal gaafadhaa yeroo tokko biyya sanitti aadaa biyya sanii wal gaafadhaa maaliif waa tokko irraa barattanii keessattuu warri biyya namaa jiru kun aadaa garagaraa wal gaafachuun gaariidha maaliif fakkeenya biyya tanatti maaltu fakkeenyaaf afaan arsiititti wanta tokko wanta jimma afaan jimmaa yoo ijoollee akkasitti saafannanu maaliif wanta garagaraa tokko logaan keenya garagara waan ta'eef logaa arsii keessaalee waan isin dhibee wal gaafadhaa ijoollee akkasitti walirraa barachuun gaariidha afaan walii aadaa ofii barachuun wallaahi gaariidha jechaadha walirraa haa barannu walaa gaafannu isin jira assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isin dheeresse obboleettii yaashii ammoo naaf galatoomi jedhaanii irra deddeebi'ee galateef قولوا آمين. اللهم في يوم الجمعة يا رب نسألك وأنت الرحيم ندعوك وأنت العظيم قصدناك وأنت الكريم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب اللهم ارزقنا رزقا لا عد له وارزقنا خيرا لا مد له وارزقنا عفوا يليق بكرمك يا الله